Har'a hicciitiiwwan gurguddoon waa'ee Iraan, Israa'elii fi Ameerikaa dubbatamaa jira. Eegdonni Islaamaa Iraanis lammiilee Iraanii fi ergaa dhaaman qabu. Keessumaa immoo waa'ee ajjechaa Ayyaatolaa pirezidaantii Iraan irratti hicciitiiwwan baay'een bahaa jiru. Lammiileen Iraan kaan ni gammadu, kaan immoo ni gaddu. Hicciitiiwwan kana baruu yoo barbaadan hanga xumuraatti nafaana bu'a. Haleellaan hoogganaa olaanaa Iraan Ayyaatolaa Ali Khameneiin ajjeese akka eegametti halkan qixxee osoo hin taane ganama keessa raawwate. Kunis sababa qaba. Ameerikaa fi Israa'el odeeffannoo tikasaatii muraasa dura gurra isaanii buute itti dhimma ba'uu fi waan murteessaniif. Ameerikaa fi Israa'el ji'ootaa fi aangoonni olaanoo Iraan yerootti walgaan gaadaa eegaa turani. Osoo kanatti jiranii Khameneiin gaafa sanbataa ganama qe'ee giddugala magaalaa Teeraanitti argamu keessa akka argaman odeeffatani. Akkasumas qondaalonni olaanoo waraanaa fi tika yeroo wal fakkaataatti bakka walgaan barani. Ameerikaa fi Israa'el ji'ootaa fi sochii hoogganaa olaanaa Iraan gaadaa turani. Tooftaan isaanii itti dhimma ba'an icciitiidha. Garuu barreeffamni Tiraamp miidiyaa hawaasummaa isaanii irratti barreessan waan akeeke qaba. Tikaa fi siisteemii faana isaanii hordofuu ofirraa balleessuu hin dandeenye Ali Khamenei jedhaniiru. Kuni yookiin nama gurra isaanii buusutu jira yookiin immoo karaa tekniika isaanii hordofaa turani. Waggaa darbee waraana baatii adoolessa keessa turen Israa'el saayintistoota fi qondaalota sagantaa nuukileeraa Iraan waliin hidhata qaban irratti xiyyeeffatte. Yeroo siisteemii bilbilaa fi telekoomii fayyadamuun sochii namoota barbaadu akka hordoftu gabaafamee ture. Kun yeroo tokko eegdota qondaalota waliin sosso'an faana bu'uu dabalata. Kun yeroo keessa jiruu fi jireenya isaanii raaguu fi gargaara. Yerootti isaan aleeluu mijatus adda baasa. Iraan hoogganaan olaanaa ishee diinotaan akka gaadaman beekti. Odeeffannoo biraatiin ergaa humnoonni eegdota warraaqsaa Islaamaa Iraan erge BBC'n ilaaleera. Ergaan kun qaama tika eegdota warraaqsaa Islaamaa Iraan yookaan immoo IRGC irraa kan darbe yoo ta'u, lammiileen daandiitti ba'anii akka hin mormine akeekkachiisa. Hiriirri mormii taasifamu kamuu okkora daandiirraa kan diinaan qindaa'e jechuun ibsa. Sochii nageenyaa danquu kamuu diina waliin walii ta'utu ilaalama. Ergaa biraan lammiileen sochii farra nageenyaa ta'e yoo argan akka gabaasan gaafateera. Ergaa hoogganaan olaanaa Iraan Ali Khamenei ajjeefamanii as BBC'n viidiyoo lammiilee biyyattii gammachuu ibsan mirkaneesseera. Haalumaa wal fakkaatu miidiyaaleen Iraan garee namoota du'a Ali Khameneiin gaddan gabaaseera. Iraan keessatti hammallee lammiileen hedduu intarneetii hin qabani. Sababni immoo waan cufameef. Sababa kanaan waan biyyattii keessa jiru ifatti hubachuun nama rakkisa. Lammiileen muraasni garuu intarneetaa saatalaayitii kanneen akka Starlinkin intarneetii fayyadamu. Egaa qophii biraatiin walitti deebina.